Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa ganda Makkaa Jaalalaa isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerra. Egaa hoggansi jijjiiramaa yeroo gara gandaatti gadi bu'uun akkuma aadaa Oromootti sirna aangoo wal harkaa fuudhinsaa kabajaa fi jaalalaan bifa suuraa isaanii daawwachaa jirtan kanaan gaggeessanii kan jiranidha. Egaa jabaa qabu abbaatu jabeeffata, seenaa badde abbaatu sirreeffatee himata akkuma jedhamu hoggansi jijjiiramaa warreen gandatti gadi bu'an kun waajjira jaarrachuudhaaf lafa qullaa akkuma daawwachaa jirtan kanatti maasaa kan gaattii eegalanidha. Yeroo dhiyoo keessatti hoggantoonni biyya isaanii jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa osoo hin jenne laffaanii dhiiraa fi dubartii hawaasa bal'aa hirmaachisuudhaan waajjira hulaa 7 of keessaa qabu kan ijaarratanidha. Itti gaafatamaan bulchiinsa gandaa Makkaa Jaalalaa kabajamoo fi jaalatamoo obbo Muhammad Ahmad wajjiniin nutis yeroo hojiidhaaf dhaynetti bulchiinsa gandaa Makkaa Jaalalaati wajjiniin gaafii deebii taasifnee jirraati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Maqaan kiyyaa Muhammad Ahmadi, bulchaa gandaa Makkaa Jaalalaati. Inni guddaan hirmaannaa uummataatiin sadarkaa dubartoota hirmaachisuutiin uummata osoo hin daddarbin fedhinnaadhaan hirmaachifnee waajjiricha sadarkaa kanarraan geenye amma waajjirichi gara xumuraatti jira. Ammallee akkuma argitan kanatti uummanni fedhinnaadhaan osoo misoomaa miti akka guuzaattis sadarkaa kanatti hirmaachaa jiranii waajjirichi simintoo kanallee isa xumuraati hirmaannaa isaaniitiin kaleessa bitame. Ammallee haalli hirmaannaan irra jiru akkuma itti fufetti jira. Isaan amma sadarkaa guuzaatti hojjechaa jiran kana fedhinnaan kanuma waajjiricha kana tolchina jedhanii hirmaannaa isaaniitiin haala kana kaan sadarkaa kanatti bishaan waraabaa sadarkaa kanatti hirmaannaan ummata itti jira jechuudha. Isaan kun dhagaa cabsaati. Haalli ammaan tana ittiin ulaa kana dura sadarkaa xumuraa kana ittiin milkeessinu haala kanaan fedhinnaa isaaniitiin hirmaachaa jiranii hirmaannaa isaaniitiin fedhinnaadha moo haala isaan itti dhufan gaafachuu ni danda'amaa jechuudha. Guuzuma jechuudha bira geenyee kan dirqaman ta'in jaalalliidhaan sossoofnee kaafnee fillee akkasitti iddoo kanaan geenyeen baanu. Qabneetti fedhinnumaan waan kana dalaganna jennaan rabbiin maal jedhu subhaanahu wa ta'ala fa'inna yadallaahi maal jama'aja rabbii wajji namni jama'a jechuun nama wajji ijaaramee dalagatu jiruudha. Yeeyyii namni wanni isin nyaatu namicha re'ee kophaa deemu nyaati namicha kophaa deemu akkasii waan nyaatamu jecha akkana gurmaa'inaan dalagannaa waan rabbiin nu buuseef jecha akkana dalagannaa kabiyoota akkasii dhaabuu danda'uu qabnaa jira. Yoo rabbii keenyaan taate akka gartee gufaannin dhufne akka amma dura fakkeenyaaf arrarraa qabanii hojiin tarkaanfii akkuma amma dura mootummaan keenya nu barsiisee uummata hawaasa tajaajilan jennu godhan getti akkasumatti gartee dhaamsa mootummaan amaanaa ta'e kanne san Rasuulli alayhi salaatu wa salaam maal nu jedha kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. Isin hundinuu tiisaadha waan ta'eef irraa gaafatamtan ta'eeyya. Imaamnis tiisa, bulchaanis tiisa, abbaan manaatis tiisa waan ta'eef jecha akkasuma nu tiisuu qabanidha isaan ajaa'ibni. Obbo Shamsuddin Abdulmalik Baghaariyatiin jedhama. Itti gaafatamaa paartii Badhaadhina Gandaa Makkaa Jaalalaati. Akkaataan itti hawaasa hirmaachifne bifa guuzaatiin, bifa jaalalaatiin, bifa mufannaa takkaan alatti, baasii takkaan alatti hawaasa keenya kana gurmeessinee walta'iidhaan, gammachuudhaan sadarkaa kanarra geenyee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf hulaan kun kan dhufe aanaa Dadar magaalaa Burqaa dhuftee Burqaa Baraharaa dhuftee kuni mana waajjira paartii Badhaadhinaati. Kun kan waajjira paartiiti. Kun waajjira bulchaati. Akkasumas ammas kuni waajjira taanaa bulchaati.
Kuni diinagdeedha. Ulaa diinagdeeti. Kun kan waajjira diinagdeeti jechuudha. Itti aansuudhaan akkasumas immas kun kan bu'uuraalee misoomaati. Ulaan kun kan bu'uuraalee misoomaati. Akkasumas itti aansuudhaan ulaa deemnu kanatti kun ulaa waajjira hawaasummaati jechuudha. Waajjira hawaasummaa gandaati. Inni kun waajjira hawaasummaati. Itti aansuudhaan hajamni kun waajjira nageenyaa fi milishaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu qophiin daawwannaa keenya kan arraan tana bulchiinsa gandaa makkaa jaalalaa isin daawwachiifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayattiin.